arabatti dabarsee isaan kennu kan na godhe warra na ajjeesuuf fedha yoo du'anuu nan mararanii jechuudha. Maaliif iyyuu na ajjeesuuf dhufan isaan itti yaadanii qophaa'anii warreen arfan kana inshaallah biiznillah akka isaan biyya kana bahan yoommoo akka biyya kanatti hin deebine ni taasisa jedhee jira namtichi keessaa of baasi wanti si laallatu tokko hin jiru. Anatu isaan faana waa hunda fixaa أنا أتصرف معهم جدي جراي. كيف حالك يا بنتي؟ كيفك بخير مبسوطة؟ إن شاء الله ما تكوني خايفة ما عليكي ما تخافيش من هؤلاء من هذول الأربعة تمام؟ أنا قد شليت 2 حبستهم تمام و2 بلاحقهم ما عليكي الكاميرات موجودة وكل شيء موجود ما عليكي وتخافي أنت خذي لك راحة ارتاحي 5 أيام 6 أيام ورجعي تمام. عملك مكانه يا بنتي أنت في يدات أمينة يعني واحد يحتفظ بك أنت طيبة ومسكينة يا بنتي ابشر لا تخافيش ولا أي حاجة يحصل لك تمام. ما عليك أجوا تهجموا عليك لا عندنا هنا خلاص الكاميرات كلها جاي موجود قد حبسنا 2 باقي لهم 2 تمام كذي ما عليك الدنيا أمان بدخل لك ما عليك يا بنتي وعملك موجود أنت طيبة مسكينة تستاهلي الخير. أكو من أجلس هنا عربي فمن أجلس هنا هذا وأنت كهية ديني وأنت قص الرلاليني ورين كابي كنا لمان أمان سيسوني يلا يو أمانني يون أمانينيس إما سانيتي أتمنى كاي بقول ويا شن ويا جهاتي إن أنا تطمرا وانجرو كنا بوتو نانجد بيتاني نمتيجي سجالين على اللي بالبلي في جرا أكو مسنين جدّا لمان سنس نكمنا كاميرا نجرا الدنيا أكدرا سنامتي تطور تجرتي وانتي تكوانتي سيادسو تكتين اللي هنجرو نوفي قاتي نما أكا قوساتي لالوسمتي نما نوف أمانانتو دا نما مسكينة دا نما أبتو نوليمو سيد أبنا نانجي چاجراني عربي فسرت تلاغيسو يدي أبدي كبا ورينو من ناقيني بجي چاجرا. السلام عليكم الشمار كفوني كبجانتو تاهر دفتو توان كوشو جرجرتو بكاليكتان تناليني كنسينا بكبونيكا جولين هدون غلطوما سنين جچو بربادا هندكي سمكالي وامي هندندو فيديون انگد گدي سرتي هندكي سنو بغربي سباسي adawii kee jalaa yaawaan kunaan jettanii jirtanii dhugaa hedduu galatoomaa jechuudha. Egaa namni akkuma adawii hedduu qabonnee lama jaalatus ni qaba. Kanaafiyyuu hundaa ol galata guddaa narraa qabdu isiniin jedha. Ijoolleen du'aa inni bira dhaabbattanillee ijoolleen bakka dhiisii waan masaanii keessaas of baasii jiruu kee jiraadhu. Isaan namaa miti namni akkasiillee manjirree jettanii jirtanii. Dhugaa keessanii ani nama singeenye namni kuma nagaha namni qayoo gajjedhee jiru isaa jiraate namni keenya isinitti dhaara maal jiru isaa jiraate maaliin jiraate eessaan bahe eessaan galeedhe nama hasaduu hin dhiisu jechuudha. Maalumaaf iyyuu rabbi hasaadas naman dhoowwini sin jabeessaa jechuudha. karaa tokko simmoo gassin cabsa hundaaf iyyuu maa jechuun miti kaanillee haamleen kiyya wanti na cabuuf hin jiru. Kaayoo kiyyas wanti duubatti na deebisiisu hin jiru jechuudha. Hundaa olimmoo rabbi duniyaarra jaalala namaa siif haa kennu jechuudha. Ani homaa dhabus fayyaa nin qaba. Fayyaa taane immoo nama nin qaba. Jaalala namaa nin qaba. Rabbi jaalala namaaf haa kennu. Namni yoo nama kabaje namarraa kabaja argata. Yoo namni nama gaarummaa jala deemee gaarii dalagees gaarummaa hordofa jechuudhaan illee kan na eege rabbiin waan ani yeroo baay'ee keerii dalaguu fi egaa keerii dalaguun immoo ofumaaf malee namaaf yookiin immoo bahanii of mul'isuuf miti isiniin jedha gabaabumatti. Egaa akkuma isiniin jedhee nadhoo rabbiin na ergee sana lama qabamanii jiru akkuma jiran mana hidhaa sana jiru akka guyyaa sanarraa agarraa kanaan tumamanii abbaa isaan ergallee baasaa hin jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni bira dalagu immoo dhiisiatii jedhan bakka jalaa hafii jalaa dhayii jiraadhu jiruu kee dalagaas yoo taate nuti dalagaa kee waan dabarsinee namatti kenninu hin qabnu rifaatuu hedduullee qabdaa ijoollee keerraa si galaafatuuf deeman silaa rabbumatu nullee siif godhinaan jedhanii warreen bira dalagu sun boqonnaallee naa kennanii ani samoo nama jira jechuudha. Hojiirra hin jiru dhugaa dubbatuuf warreen bira dalagu kana jedhee ibsuu hin danda'u. Maatii kiyya guyyaa sanaan dalagaan hin dhabne nama bilbilaa fi
sagalee illee numa kaafii jechuudha. Warri sun warra nagaa warra eebbifamaati. Egaa akkuma isiniin jedhe yoo of kabajanii namas kabajanii amaanaa namaa nyaatuu dhiiftanii waan namni isinitti kennate yoo sirnaan qabdan yeroo hundayyuu akkuma amanamtanitti immoo gura koo keessanis sin cina dhaabbataa jechuudha namni. Kanaafiyyuu ani namticha abbaan manaa jechaadha warreen bira dalaguu hin dhufiini naan jedhe mee sagalee namtichaallee sin dhageessisuuf yaala akkana amantaniifis. كيف حالك يا بنتي؟ كيفك بخير مبسوطة؟ إن شاء الله ما تكوني خايفة، ما عليكي، ما تخافيش من هؤلاء، من هذول الأربعة. تمام؟ أنا قد شليت 2 حبستهم، تمام؟ و2 ولا حكم، ما عليكي، الكاملات موجودة وكل شيء موجود، ما عليكي وتخافي. أنت خذي لك راحة، ارتاحي 5 أيام 6 أيام ورجعي. تمام؟ عملك مكانه يا بنتي، أنت في يدك أمينة، يعني واحد يحتفظ بك. أنت طيبة ومسكينة يا بنتي، ابشري لا تخافيش ولا أي حاجة يحصل لك. تمام؟ ما عليك أجوا تهجموا عليك عندنا هنا، خلاص الكاميرات كلها جاي موجود، قد حبسنا 2 باقي لهم 2. تمام؟ كذي ما عليك، الدنيا أمان بدخل لك، ما عليك يا بنتي، وعملك موجود. أنت طيبة مسكينة تستاهلي الخير. أنا غيرش يا بنتي، معلش لا تخافي، ونحن حنديلك رقبتنا يا بنتي، ما تخافيش. تمام؟ ابشري يا بنتي، ابشري، الله يديك العافية يا بنتي. Egaa akkuma dhageessanidha arabiffamii dhageessan jedhee yaada waan tokko hin yaadda'inii waan tokkos irra ilaalinii warreen qabe kana lamaan amansiisuun yaalaa yoo amananii yoo amaninis dhimma isaaniiti. Ati mana taa'ii boqodhuu guyyaa 5 guyyaa 6 fi innaa anatu xumuraa waan jiru kana guutuu naan jedhe beektanii namtichi sagaleen alallee bilbileefii jira akkuma isiniin jedhe egaa. Lamaan sanas ni qabna, kaameraan ni jira, addunyaan akka duraa sanaa miti taxawwartee jirti. Wanti takka wanti si yaaddeessu takkittiin illee hin jiru. Nuuf egaa ati nama akka qoosaatti ilaallus miti, nama nuuf amanamtuudha, nama miskiinadha, nama namaaf dhaabbattu nullee immoo si dhaabbanna naan jechaa jiranii arabiffa sirriitti dhageessu jedhee abdii qaba. Warreenumaan dhageenyeef jechaa jira. Akkuma isiniin jedhe egaa bakka kamittuu akka namni isin galateeffatus akka namni isin mararsiifatus keeruma dalagaa isin jechuu barbaada. Egaa namtichi akkanaan jedhetti wanti si yaaddeessu takkittiin hin jiru, morma keenya si kenninaa maaliifuu tistaahilii ati yaani si tagabbaa waan hundunaan jedhee jira jechuudha. Waan na yaaddeessu takka hin jiru. Akkuma isiniin jedhe bilbilaan illee haasofnee jirra. Amananis dhiisanis akka isaan biyya kanatti lamuu hin deebine biyya kanaa baase gara biyyaa galchinaa naan jechaa jiranii jechaadha warri. Maaliifiyyuu namoonni akkasii biyya keenya keessatti illee hin barbaachisanii naan jedhee jira jechuudha namtichi. Ani garuu waan isaan godhan kana guutuu himu ittiin qaanfadhaa jechuudha. Dhugaa dubbatuu fi abbaan fedhe yoo waan fedhe illee godhe akkam godhee namni kiyya kun himuraa ganda siriirra deema jedhee himuun anaafillee qaanyii guddaadha. Dhugaa abbaan fedhe wal basaasessee wal baasee wal akkas wal godhu san garuu sammuun kiyya kana naaf hin eeyyamu. Osoo fedhe haga ganda caaltuu ganda abdii kana geessee namtichuma kana jechuudha hojii isaanii guutuu viidiyoo isaanii guutuu agarsiisuun hin danda'a. Garuu immoo nama tokko gadhee tokko jedhee uummata Oromoo illee maqaa hin balleessu jechuudha. Ani keessuma kiyya qabadhee isinitti illee himee ittuma dhiisee jira jechuudha. Maaliifiyyuu mee isiniin kun ijoolleen magaalaa kana jiran Oromoo bakka bu'uu hin danda'an, garuu maqaatu Oromoodha. Faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Ani garuu akka miidhametti akka isaan naaf dhufanitti rabbumatu naaf dhaabbate malee na ajjeechaaf ture jechuudha. Garuu immoo ani hinduu akkuma isiniin jedhee rabbiin nama naa godhee alagaa afaan isaanii hin beekne hojjedhee biyya isaanii jijjiiramuu dhufe kana fira naaf godhee abshirnaan jedhanii jajjabina naa kennanii jechuudha. Immoo anis of jecha osoo hin ta'in jajjabina numan qaba. Rabbi jajjabina kanas naa kenne onnadhee waan tokko morkatuun baay'ee natti tola jechuudha. Maaliifiyyuu namni nama sodaate du'an oolu, namni immoo jagnoomeefis du'arraa hin hafu. Hunduu harka rabbiitii ta'ullee gaa namni of jabeessuun dirqamadha. Ijoolleen hedduun ammallee waan fedhan haa ta'anii
muka fedhan walitti haa naqanii ati jiru mataa kee jiraadhu yaa waan koo nuyyuu ka qabnu Yemen keessa sumadhaa nu bohaarsii waan fedhe hojjedhu sirraa bareedaan nutti toltaa naan jettanis hedduu galatoomaanii dhugaa waan namaa keessa seenuu barbaadee miti garuu immoo namni tokko rakkadhee na cinaa dhaabbadhu akkasii yoo naan jedhe akkam gochuu danda'a. Kanas ta'e kana an kannatti ergee shakkiin kiyya gaa akkasinillee shakkitan yookiin magartuu fi zaalikaa sana yookiin immoo jaartii hajjii sana waan ani beeku takka hin jiru. Kuni guutuun sababii namaa natti dhufa. Maalumaan na galchee dhugaa keessanii waan namaas kan na qaaqsisu takka illee hin jiru. An hojii mataa kiyyaa hojjedha. Garuu immoo namni kun nama ogguusaan miidhaman akkanan laaleeni ogguun callisu isiniin kun boru natti mufattu sagalee biyaansi sagalee ta'aafi jedhee yaadeeni malee xalaata kana guutuu naaf ta'u jedheesi yaadee hin beeku jechuudha. Kanas ta'e sana namni keenya garuu waan akkana wal godhuuf waan akkanatti wal miidhuuf waan akkatti wal cuunfee wal jibbuuf gandaan wal qoodee wal arrabsuuf ani rabbiin kun haa beeku abaarsa guddaa maani qabna jechuudha. Abaarsa guddaa osoo ofiiyyuu waliin galii shanyii namaatti guutuu yaa Oromoo gadhaabbadhaa wallaahi ani waan tiiktookii kanarraas ogguun laali mataa kanan na dhukkubanii dhaaranii waan xiqqoo dhugaa isinitti hima. Egaa anammallee agarraa kanattuu nashaaxa hin qabu. Maaliif wettanii hedduu rifadhee yoo ijoollee kiyyarraa namni yoo du'ellee wayyaadhaa yoo asiida takka fuulatti na naqanii ture yookiin waa tokko qaama kiyya tokko hir'isanii namni itti qophaa'ee dhufee fi namni nagaan dalagadhee gala jedhee deemu kun takka hin yaadu jechuudha. Garuu ani immoo yeroo hunda ogguun deemu of eeggannoon deema jechuudha. Amma immoo alhamdulillah akkuma isiniin jedhee nama kiyya garuu dabarsee aga fedhan natti muranis na tumanis dabarsee warra ammasii walitti muraa jiru kana ergu maaliif anaafillee keessi kiyyanaan eeyyamu rabbiin kan isin namaa fi falfala yaaddan falfala isinumatti haa deebisuu jechaadhuma taa'a malee araba kanattis dabarsee hin kennu. Garuu warreen arfan kana inshaallah bi'iznillah akka isaan biyya kana bahan yoommoo akka biyya kanatti hin deebine ni taasisa jedhee jira namtichi keessaa of baasi wanti si laallatu tokko hin jiru. Anatu isaan faana waa hunda fixaa anatu sarraf ma'aahom jedhee jira jechuudha namtichi kunoo akkuma dhageessanii ani wanti si yaaddeessu takkittiin hin jiru hin yaadda'inii naan jedhanii jiranii warri an bira dalagu kun maatii kiyya malee ambaa miti jechuudha. An akka maatii kiyyaatti isaan laalaa isaanillee akkasuma biyya fedhan yoo deeman furtuu anatti kennanii deemanii nama amaanaan isaa wajjin jiraannu malee nama naanna shakkan illee miti jechuudha. Kana guutuu ani gochuun barbaanne kanin akkana godhee arabatti dabarsee isaan kennu bakka na godhe warra na ajjeesuuf fedha yoo du'anuu nan mararanii jechuudha. Maaliifiyyuu na ajjeesuuf kan isaan itti yaadanii qophaa'anii akkuma isiniin jedhe harka keessaa baafadhatii naan jedhe namtichi maaliifiyyuu anatu jira anatu isaan bakka itti godha naan jedhee jira. Kunoo sagaleen akkuma dhageessanidha jechuudha. أنا ريش يا بنتي معلش لا تخافي ونحن حنديلك رقبتنا يا بنتي ما تخافيش تمام. ابشري يا بنتي ابشري الله يديك العافية يا بنتي. Egaa akkuma dhageessanidha akkuma isiniin jedhe rabbi jaalala namaa isiniif haa kennu isinis egaa warreen na jaallattan du'aadhaan nan dagatiina ammallee irra deddeebi'ee waan isiniin jechuu barbaadu osoon akkanatti isinitti qaaquu ijoolleen ammallee caaltu bilbilii abdii bilbilii ebeeluu akkas godhinaan jettan naan hin jedhina ofii keessaniif bilbilaa fi gargaaraa ana waan fagoo teessanii ibiddatti na ergitan takka hin jiru dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu barbaada. Engadduma kana osoo nani du'aa fi lubbuu jidduu jiru caaltuu bilbilii maal rakkadhee bilbila caaltuudhaan bilbilu kun hunduu sababa ishiiti. Waa'ee ishii maqaa ishii nutti hin dhahina isiniin jechuu barbaada. Egaa galatoomaa jiraadhaa dhumni isaas waan akka ta'u ijoollettiin maalirra akka ga'an isiniif hima. Hagammaa waan taaraa hin jiru namtichi garuu soqsiisaa jira. Magaalaa kanaan ala eessayyuu hin deemanii asii achi baanis adanuma adan sanarrattis baharaanis deemnee wedhanni qabamu dhibbaan dhibbatti immoo magaalaa kana hin bahanii jechuudha. Maaliifiyyuu duuba ka jirtu jaartii hajjii magartuu
zaalikaa sanaa jechaadha. Rabbi zaalima shi'aa godhute hundaafiyyuu keeriidhaa galatoomaa jiraadhaa. Warreen na yaaddan warreen na jajjabeessitan abshiriyaa waan koo namni keerii dalagu hin kufuu akkuma keerii dalagdetti keeriitti fufee ijoollee keetiif jedhiitii naan jettanis hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa agan viidiyoo biraan immoo isinitti deebi'utti nagaan turaa naaf jiraadhaa. Bakka jirtan nageenyi keessan haa baay'atu. Yoon balleesses na of galchaa yaada keessan koomentiin naaf barreessaa galatoomaa.